ragaa ajaa'ibaa kan bilbila qananii keessaa bahaa jiru jechuudha. Gaafa qananiin ofiin of ajjeeste jedhanii baay'een keenya dhugaa ta'uu hin oolu dhugaadhas kan jedhan ni jiru jechuudha. Dhugaan yoo afaan qaban funyaaniin dubbatti maal jedhan mammaaksa takka jechuudha. Duuti qananii akkas ta'u jira jechuudha. Andu'aalemi bakka mirga wabiitiin bahee jira jechuudha mana hidhaarraa. Ji'a 3 hidhamee mana isaatti galee nyaatee dhugaa jira jechuudha. Jireenya isaa jiraachaa jira. Jireenya namni takka duniyaarra jiraatu jechuudha. Garuu dhugaan qananii bilbiluma ishee keessaatii gadi bahaa jira. Warroonni dhugaa qananii awwaaluu barbaadan duuti qananii isin gammachiisus dhugaan ishee dhibuun isin gammachiisus dhugaan qananii dhokatee nafu akka kanatti jechuudha. Biyya keenya keessatti namni dhugaa namaa barbaadutu hin jirre malee maatii ofii fi kan maallaqa qabu kan isaa maallaqa qabuuti jechuudha. Yeroo baay'ee dhugaan birreen sobatu dhugaa ta'a jechuudha. Yeroo ammaa kana namoonni jechuudha bor wanni kun nu mudataa jettanii osoo xiqqoo ishee yaaddanii osoo dhugaa mucaa kanaan barbaadanii baay'ee takka bareedaadha jechuudha. Suuraa qananii arguu jirtan sinii galee mee akkamitti namni takka jechuudha akkasittiin ilma namaa cafaqaa tuumaa hidhii irratti ciraa mee suuraa kana yeroo argitan maaltu isinitti dhaga'ama? Akkamitti waan waggaa 30-40 dura jechuudha abbootii keenya akkasitti cafaqanii harmootii bulchaa turan sana maaliif cafaqamaa jiraatti isheen? Kana gaaffinatti ta'a jechuudha. Bakka dhiirumti reebee nama bulchuun maaliif barbaachise? Har'a yoo du'an akkasitti ofiin of ajjeeste jedhama jechuudha. Andu'aalemi gaafa inni mana hidhaa jiru jechuudha baay'een nama waa'ee qananiin du'uu dhiise, waa'ee dhugaa ishee barbaaduu dhiise, waa'ee Andu'aalemi mana hidhaa keessa taa'u rabbi si haa baasu dukkana sana yaa bayi goota keenya maariyyoo keenya isheen duute ilma namaa miti jechuun adda gaamaana jechuudha. Namoonni akkasitti dhugaa namaa awwaaluu barbaadan hedduu jiru jechuudha. Gaarii miti maaliif wanti har'a bilbila qananii keessaa maatiin ishee baasanii maxxansaa jiran kuni sinii galee akka Andu'aalemiin ishee tumaa ture akka inni ishee reebu rikoordii takka yookiin barreeffama takka yoo isaan gadi baasanii ragaa gahaadha jechuudha. Edda akkasitti na reebe akkasitti na tume akkasitti bulee jireenyi koo akkasi jettee barreeffamuma wayii sagalee wayii saayiba ishee taa ta'u maatii ishee taa ta'u yookaan bilbila ishee sana keessaa ba'uu ta'e ragaan takka hin barbaachisu. Ragaan kana inni abbaa maallaqaati. Andu'aalem abbaa maallaqaati. Maallaqa kennitu dhugaa nama hawaalee bahaa jechuudha. Maayina artistii jechaa ooltan machooftuu jechuudha. Machooftuu saa 24 dhugaa ooltee ofirratti machooftee lafa nama rukuttuuf lafa nama hambistu maalummaa namaayyuu hin beekne jechuudha. Namni artistootatti heerume dhuguma abaarsa guddaa qabu. Artistootatti namni heerume yeroo hundaa reebamaa cafaqamaa ta'a. Isaan dhugaatii sammataa isaanii kana fuudhee addunyaa biraa keessa isaan galchuu dhugu jechuudha. Maallaqi jira waan ta'eef gaafa dhuganii lafa rukutan waan dubbatan wallaahi laazim kan manni qabee taa'uudhaan gowwaan galee kabaayii keessa hidhan takka jechuudha. Warroonni artistootatti heerumanii jiran wanni isaan kee jiran hin argines hin beektanis jechuudha. Hicciti guguddaa dhoksanii fi taa'u jechuudha. Namni dhuddu namni machooftu yeroo si ajjeestu iyyuu hin beektu jechuudha. Si ajjeeftee kaatee ofiin si ajjeesuu ishee hin beektu jechuudha. Warroonni Andu'aalem hidhamuu isaatti yeroo inni hidhame keessa miirri isinitti dhagahame goota keenya akkamitti nama lama dhabnaa kan jedhu jira. Akkamitti nama lama dhabnaan namni takka nama ajjeese taanaan innis yookiin ajjeefamu silaa biyya Arabaa taate yoon Andu'aalem hin du'aayyuu Senegalee biyya Arabaa keessatti dhugaan namaan dhufatu jechuudha. Garuu wanti har'a bilbila qananii keessaa ba'ee maatiin ishee maxxansaa jiran suuraa asii hidhii irratti cirama asii kabalee jirratti jaamsa kun addanii baqaqaa maali wanta amma kana mee qananiin akka kanatti of ajjeesti enne yaanna haa ta'u warroonni Harargee jechuudha. Uummanni Harargee wallaahi yoo abbaan iyyee ollaa namaa dirmate jiran dhugaan tala keessanii barbaadadha. Yoo isin dhugaa qananii barbaadan Oromoon isin duukaa buutee barbaadde jechuudha. Gumaamti ishee kaffalamaa hin jiru akkasitti dhugaa isheetu awwaalamaa jira jechuudha. Fooqirraa of ajjeestee fooqirraa of darbitee gamoorra maali kun waanuma fakkaatu mucaan kun guyyaa takka nama muuziqaa hedduu hojjettudha.
miiruma gaddaa takka jechuudha. Gadhiisteen beektu isheen yeroo hundayyuu akka nama gammadee jiraatu akka nama miira cinqii takkaayyuu hin qabneeti jechuudha yeroo baay'ee wanni isheen hojjettu. Inni galgala machaa'ee dhugee dhaqee mucaa garafaa jetti jaamsaa irratti babbaqassaa buleetu yeroo asheechi ilaalan nama nagaa fakkaata wallaahi laazim. Qo'i isin dhiira isin garafu jalan jiraatina filiis wanni isin hidhaamu shamarran keenya dhiira isin caqaacaqu dhiira shakki heddummeessu dhiira harka isinitti fuutu wallaahi akka Andu'aalem kanatti jechuu ajjeesanii isin darbanii ofiin of ajjeeste jedhani. Miliqaa lubbuu keessanii Taajuu Shurrubbeen argine inni jechuu ajjeeseetu ofiin ajjeesee harka kennate ofii mana hidhaa jira. Inni kun garuu qooda ofii isaatii anata ajjeese jedhu ragaan takkallee hin jirtu biyya keenya keessatti jechuu yoo namni du'e wuxxeetii namaan baasanii bira. Wuxxeetiin namaa namni nama ajjeese namni takka wuxxeetiin hin baasanii garuu biyya keenya achumaan hokkaamsan. Intala kana natti bitanii. Wuxxeetiin nama ajjeese hin ba'u jechuudha biyya keenya keessatti. Namni keenya kanaaf Itoophiyaatti nama ajjeesuun baay'ee akka salphaa ta'ee fi akka aadaa fi akka faashinaatti ilaalamaa jira jechuudha. Nama ajjeesinaan namni wuxxeetii kee barbaadee baasuu hin danda'u. Wuxxeetiin sun maallaqaan awwaalama. Dhugaan sun maallaqaan dhofama jechuudha maallaqi jiraannaan. Maatiin kananii dhugaa mucaa isaanii barbaadu. Gumaa mucaa isaanii barbaadu. Inni birrii qabu garuu wuxxeetii sanayyuu maallaqaan awwaala jechuudha birrii meeqa dhangalaase. Kana jechuun biyya keenya keessatti nama ajjeesuun akka fedhan nama godhuun akka baratamaa takkaatti warri shamarranii warroonni jechuudha yeroo Andu'aalem hidhamerra kaastanii miirri cinqii isinitti dadhagaamu boruu waan isinirra ga'uun beektanii cubbuudha wanni akkasii. Qooyi akkamitti akkasitti kolfaa nama gaarii fakkaata jechuudha mucayyoo kana buskuta kana jechuudha mana keessatti cafaqa akka kanatti tumaa rabbi isaatuma bu'u izinilla. Maanni bakka artistummaa sabrata addachi yaaseenu maanni lubbuu namaa balleessee moo lubbuu namaa caalaa hojiinsa nama lama dhabne qananiis dhabne isas dhabuu hin qabnu wayyoo akkas taate jechaa turan jechuudha namoonni baay'een akkamitti isa nama sadu'eef ba'uu dhiistanii waan isaa isinitti dhaga'amaa dabaree ammallee taanaan Andu'aalem mana hidhaatti deebi'uu qaba ragaan irratti baba'uu jirti jechuudha bi'izinila rabbi ragaa sararratti haa baasu dhugaa namaan awwaalinaa. Wallahi duuti qananii isinitti dhaga'amu osoo obboleetti keessan taate osoo mucaa keessan taate hagamta akka isinitti dhaga'ama garuu mucayyoo ola deemtu jechuudha ganaa kaayyoof karoora qabdu waan gurguddaa hojjettee milkeessuuf of hunduratti yaada qabdu karaatti qaxxi godhee kuteetu ofii isaatii ajjeesee awwaaleetu wal deebi'ee nyaata isaa nyaatee dhugaa jira jechuudha maal gadda hin gammadaarayyuu malee maal gadda kun ofii ajjeesee bari. Akkamitti akkatti cafaqaa akkasitti tumaa hojiin jiraachaa turan namni takka waliin ta'u taanaan wal biraa deema bakka jireenya qofaasaa jireenya mataasaa jiraachuu danda'a jechuudha. Inni garuu waan godhe mucaa gochaa baay'ee nama gaddisiisa wallaahi laazim. Sanuummoo namni Oromoo namni amma kana baay'eetu waa'ee dhugaa qananiin dubbatu. Qooda Andu'aalem hidhamu qooda dhugaan ishee mul'annaan inni mana hidhaatti deebi'u dhugaa qananii dhoksaniitu irra taa'u jechuudha. Boruu nama ajjeesuun akkasumatti salphaadha bakka namni sagalee namaan ta'u namni nama afaan dubbatu. Baay'een gaddaan akka hootti baay'een gadda wallaahi mucaa ola deemtu karaatti hafuun ishee baay'ee na gaddisiisa. Machooftuutti ni heerumina artistootatti ni heerumina artistoonni machooftuudha wallaahi laazim badduudha bari. Baay'een gadda ishee.